Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota channel keenya hundi keessan baga nagaan dhuftan daawwattoota keenya har'aan tana YouTube channel akkamitti banna channel haarawaa warri hin banatin warri banachuudhaaf yaada qabdanullee viidiyoo kana dhaggeeffadhaa hundi keessanuu YouTube channel maallaqa namaa kafalu karaa sirrii ta'een akkamitti banannaa isa jedhu isin agarsiisa daawwattoota keenya na hordofaa isinin jedha daawwattoota keenya Kabamatti gara barnootaa osoo hin deeminiin duratti channel kanaaf haarawaa warri taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa channel YouTube kiyya argachuudhaaf YouTube channel gubbaa guseentanii asirratti Abduu Jimmaa jettanii ogguu barreessitan daawwattoota keenya Abduu Jimmaa jettanii egaa barreessitanii search gootanii na argattu hundi keessanuyyuu bakkuma kanatti search godhaatii daawwattoota keenya akkasitti maqaa kiyya isinii fidaa daawwattoota keenya bakka profile kana gubbaa egaa tuqxanii Video baay'ee tajjila jira warroonni video kana hin argini warri haarawaa taatan ajjala seentanii waa baay'ee irraa barachuu dandeessanii hanga yoonaatti barnoota isin darbee jiru argachuudhaaf ajjala seenaatii irraa baradhaa isinin jedha warri haarawaa taatan immoo subscribe godhaatii ol kajettu gubbaa kaawwadhaa na hordofaa isinin jedha gabaabumatti gara barnootaa isin oofaa na waliin turaa isinin jedha daawwattoota keenya YouTube channel banachuudhaaf amman tana YouTube channel gubbaan jira warri channel YouTube hin banatin karaa sirrii ta'een akkamitti YouTube banana warri jettan YouTube keessan gubbaa hageessantanii mallattoo profile yookaan immoo Tuqaa sadiin harka mirgaa jirtu gara ulii kanaan tuqaa sadiin isaanii tuqtu haala kanaan ambanadhee waan hin jiru naan mallattoo profaayilii baasa warri profaayilii hin qabaanne warri haarawaa taatan haala kanaan fideessinii baasa akkasumas addisii uummachuudhaaf daawwattoota keenya ganjallaa kana adda account kajettu ni barbaaddu haarawaa YouTube haarawaa banachuudhaaf account haaraallee uumeessin agarsiisa adda account kajettu okay itti gootu adda account irratti egaa okay gootanii daawwattoota keenya haala kanaan paatarnii waan hin qolfadhe paatarnii na gaafata gariin paatarnii hin qolfatin paatarnii isin gaafatu siitingii bilbilaa keessa nagalchaa jira ifana kana akkaawuntii haaraa wayin immoo gmailii haaraa uumeen isin agarsiisa wayin warri beektan immoo gmailii tokko qabaatan gmail isaatti galchuun barachuu dandeessu amman tana haarawaa uumeen isin agarsiisa gmailii haarawaa asirratti haarawaa hin uumuu barbaadennaan create account kajettu kana okay itti gootu Create account itti egaa okay gootanii daawwattootaaf kabajamtoota keenya bakka kanatti for myself gajuunii filattu haaraa uumuudhaaf for myself egaa filattanii asirratti maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii isin gaafata maqaa keessanii barreessitu bakka kanatti maqaa keessanii barreessitu ganjallaa irratti immoo maqaa abbaa keessanii barreessitu ifama ganjallaa irratti maqaa abbaa keessanii barreessitu Akkasumas egaa barreessanii kaatanii next kajettu ni jirti ganjallaa next gootu. Akkasumas guyyaa dhalootaa isin gaafata bakka kanatti daawwattoota keenya guyyaa dhalootaa keessanii takkuma nu guuttu guyyuma darbe takkanii guuttu yookiin immoo ji'a keessa dhalattanii fi guyyaa amman tana asirratti ji'a isin gaafata asirratti waggaa keessa dhalattan isin gaafata fakkeenyaaf takkuma 2000 jedhu waggaa karaa fuulduraa galchuun qabdanu ka darbe ka dhalootaa waan ta'eennan 2000 jedhu ganjallaa kanatti dhalaadha moo dhiira moo shamaradha family malika jedhus Isin gaafata dhiira waan ta'eennan malee jedha warri shamara taatan family ka jettu gubbaa kaawwachuu dandeessu akkasumas egaa akkas gootanii kaatanii next gootu egaa next gootanii gmail haaraa uumuudhaaf asirratti sadii fideessinii baasa sadiin keessaa ka awwalaa kana filattu isin sadiin keessaa ka awwalaa kanarra filattu okay itti gootu Kaawwalaa filattanii egaa okay gootanii paaspoortii haaraa uummachuudhaaf ammallee qubeedhaa fi lakkoofsaan wal makuudhaan paaspoortii jajjabaa ta'e uummachuu qabdu isiniin jedha. Fakkeenyaaf qubeedhaan wal maktanii takka uummachuu qabdu mallattoolee adda addaa kanallee fayyadamuu qabdu isiniin jedha. Akkasumas yoo sirrii hin ta'in mallattoo diimaa isin agarsiisa yoo sirrii ta'e gara fuulduraatti isin dabarsaan jira an 8 uummadheen jira 8 ta'uu qaba paaspoortiin 8 egaa uumtanii kaatanii bakka kanatti lakkoofsa bilbila keessanii itti naqxu lakkoofsa bakkuma jirtanuu asitti alaabaa biyya jirtanuu ofiin fideessinii baasa isin lakkoofsuma bilbilaa ufatti naqxu lakkoofsa bilbilaa keessanii egaa itti naqxanii next gootu egaa next gootanii ammallee akkasitti maqaa gmail keessaniitiif gmail keessa fideessinii baasa isin ganjallaa kana next jirtee ammallee next jettanii itti fuftu google uumaa jirra ammaan tana gmail egaa uumne kaane youtube itti deemna akkasumas ai agar ka jettu jirti gara ganjallaa ai agar ka jettu okay gootu ai agriitti egaa okay gootanii daawwattoota keenya haala kanaan gmail uummachuun karaa salphaadhaan gmail uumnee jirra isiniin jedha daawwattoota keenya gabaabumatti haala kanaan egaa bantanii kaatanii dudduubatti isin deebisa daawwattoota keenya haala kanaan daawwattoota keenya ai agree egaa tuqxanii YouTube channel keessan keessatti isin deebisa ammaan tana maal gootu channel YouTube keessatti egaa nu deebisee mallattoo profaayilii ni mul'ata profaayilii keessanii tuqxu
Gmailii uumnee taane Gmailii uumnee kaanee argachuudhaaf yookiin chaanala YouTube haaraa irratti jijjiiruudhaaf haaraa banachuudhaaf profaayilii keessan bani tuqxu mallee profaayilii keessan irra eega tuqxanii daawwattoota keenya mallattoo profaayilii kana irra eega tuqxanii mallattoo profaayilii keessan irra eega tuqxanii haala kanaaf fidee isinii baasaa akkasumas ammallee asirratti bakka kanatti bakka profaayilii fi Gmailii jiru ni tuqxu Gmailii amman tana uumnee kaanee ni barbaanna Gmailii bilbila gubbaarraa qabnu keessa Gmailii YouTube haaraa banachuudhaaf Gmailii nu barbaachisa Gmailii bannee kaanee paaswordii isaallee dagachuu hin qabdan isin jedha daawwattoota keenya ammas deebi'ee akkaataa Gmailii haaraa warri tokko qabu YouTube takka qabdanu YouTube takka akkamitti akka banamu bilbila takka irratti YouTube lama akkamitti fayyadamu akka dandeessan waliin ilaalla na hordofaa hundi keessanuu akkasumas profaayilii keessan gubbaa eega tuqxanii Gmailii qafoorraa qabda fidee isinii baasaa Gmailii amma bantanii kaatan itti galchitu an Gmailii amman tana banee kee itti galchaa kun asirratti macarashaa ni jira Gmailii sana eegatti naqxanii yookaan eegatti galchitanii daawwattoota keenya akkas tuqaa sadeen kaanii tuqxu ammallee YouTube keetti sin deebisa eegatti naqxanii tuqaa sadeen kaanii tuqxu tuqaa sadeen gubbaarra jirtu harka mirgaatti taanti jirtu kana ogguuta akkanii tuqxu akkasumas daawwattoota keenya Gmailii keessan eegatti galchitanii ammallee tuqaa sadeen yookiin profaayilii biranii tuqxu profaayilii eega tuqxanii daawwattoota keenya akkanatti fidee isinii baasaa chaanaala YouTube banuudhaaf ammallee your channel ka jedhu okeetti gootu your channel ka jedhu kanatti okee gootu haala saffisa wifi keessaniitiin wayni immoo haala saffisa daataa keessaniitiin isinii baasaa your channelii ta'e gootanii daawwattoota keenya bakkanatti maqaa chaanalii fi amman tana Gmailii bannee kaanee miti chaanalii maqaa isaatii fi waan hunda asirratti itti guunaa daawwattoota keenya asirratti picture jedha change your photo and the text new jedha asirratti maal gootu chaanala sanaaf maqaan isaa kun yoo barbaadan maqaa isaa jijjiiruu dandeessanii an fakkeenyaaf kun akkuma duraanii waan jiru jennaan kanuma duraa irraan godha isin yoo barbaadan jijjiiruu dandeessanii anjijjiiruu waan feene naan akkasumatti godha handilii isaallee handilii yookiin linkii isaa handil ka jedhu linkii isaati yoo jijjiirachuu barbaadan linkii isaallee asirratti ni jijjiirtu handil ka jedhu tuqxanii maqaa chaanalii sanaa yoo barbaadan jijjiiruu dandeessu isin yoo barbaadne kanuma gochuu dandeessu an fakkeenyaaf kanuma haa godhu isin agarsiisu waan ta'eef isin yoo jijjiiruu barbaadan handilii isaa yookiin linkii isaa maqaa YouTube jechuudha maqaa YouTube isaa yoo barbaadan asirraa jijjiirachuu dandeessanii isiniin jedha daawwattoota keenya haala kana yoo feetan maqaa YouTube jijjiiruu dandeessanii yoo barbaadne create channel ka jettu kana ni jirti create channel ka jettu gaad okay gootu channel sana ilaalla daawwattoota keenya channel sana karaa sirrii ta'een banamuu isaa ni ilaalla create channel irratti eega goone amma asirratti viidiyoo gadhiifne hin qabnu wanni malee viidiyoo gadhiifne hin qabnu asirratti ammallee baanarii isaallee loogoo isaallee waa takka asirratti uummanne akkasumas eega akkanatti fidee isinii baasee maal gootu your channel galte creator eega dhuftee kaatanii qalamii fi lafiitiin ni jirti mallattoo qalamii kaanii okeetti gootu mallattoo qalamaa gaggaragaltee ni jirtu kana okeetti gootu eega okeetti gootanii haala kanaan fidee isinii baasaa daawwattoota keenya haala kanaan eega fidee isinii baasee ammallee loogoo isaa kaa'achuudhaaf dudduuba channel keessanii waan bareedaa galfachuudhaaf loogoo isaa kaa'achuudhaaf maal gootu asirratti kaameraa xiqqashaa takka ni jirti amma dura kaameraa fi lafiitii kana okeetti gootu footoo lachee jijjiiruu barbaadan kaameraa okee sana eegatti gootanii takkuma galchee isin agarsiisame fakkeenyaafan achi daawwattoota keenya asirratti profaayiliin takka eeganu galee ka'ee kaameraa mallattoo kaameraa kan harka mirgaatti taantee kan jirtu loogoo isaa yookiin dudduuba isaa waan bareedaa galfachuudhaaf loogoo chaanala keenyaa galfachuudhaaf kaameraa isaatti okee eega gootanii gaalaarii keessaa ammas waan bareedaa footoo keessa fudhataniiftu kaameraa eega tuqxanii ganjallaa kaatti text photo isin jedha yookiin choose from your photo isin jedha addisii kaasuun immoo kaka'ee jiru gaalaarii keessaa argachuu barbaaddeedha isinoo from your gaalaarii keessaa fudhan fa'a isin yoo addisii ka barbaaddan addisii text your photo ka jedhanii galtuu an gaalaarii keessaa waan fudhachuu barbaadennaan gaalaarii keessaa fudhachuu waan barbaadennaan sanatti na godha sanatti egaa okee gootanii daawwattoota keenya gaalaarii qafoo keessan keessa isin galcha haala kanaan gaalaarii qafoo keessan keessa eega isin galchee ammallee footoo tokko dudduuba chaanala keenyaatiif ka ta'u barreeffama yoo ta'e yookiin immoo footoo takka waan bareedaa takka maqaa keessan maqaa YouTubeetti banattee illee kaa'uu ni dandeessu daawwattoota keenya maqaa YouTubeetti banattee illee kaa'uu dandeessu fakkeenyaaf footoo bakka footoo hedduu bakka hin qabuun seenee isin ilaala
takkuma fuudhee dhufu asirratti okee godheen kana fuudhee deema. Takkatti egaa okee gootanii haala kanaan isinii fidaa daawwattoota keenya takkatti egaa okee gootanii kaameratti sana maqaa keessan kan YouTube malattan jechuudha. Bakka kanatti footoo baanarii yookiin loogoo isaa bareedaa isinii ta'uu qaba. Maqaan keessan kun dhufee basmara kana keessa galuu qaba isiniin jedha daawwattoota keenya. Xiqqeessitanii awwala qopheeffachuu qabdu. Loogoo waan bareedaa galfachuu qabdu asirratti waan bareedaa galfachuu qabdu. Akkasitti xiqqaatee dhufee bakka kanatti maqaan keessan isinii galuu qaba isiniin jedha daawwattoota keenya. Gamana asirra sanduuqa jirtu kana sanduuqa walakkaa keessa jiru kana keessa isinii seenuu qaba. Egaa keessatti seef kan jedhu gubbaan jira seef gootu. Egaa seef gootanii dudduuba kanaa dudduuba profaayilii YouTube keenya loogoo isaa jechuudha. Waan bareedaa achirra nufataa haala bareedaa ta'een achirra kaa'achuu qabdu isiniin jedha daawwattoota keenya. Ni dhufa haala saffisa chaarjerii yookiin saffisa daataa keessaniitiin saffisa waayifaa keessaniitiin isinii dhufa saffisa waan hin qabneenaan harkisaa jira. Akkasumas daawwattoota keenya egaa irra galfattanii kaatanii asirratti maqaa YouTube jijjiiruu barbaadan qalamii kanaan jijjiirtuu handalii yookiin liinkii YouTube keessanii asirratti handel ka jettu kun linkiidha. Linkii YouTube keessanii jijjiirachuu barbaadan awwala kun asirra jira. Channel ol kan jedhu kun linkii YouTube isinii kennedha gabaabsee. Linkii YouTube isinii kenne kana yookiin fiidiin isaa kun ni mul'ata. Kana yoo barbaadan koppii gootanii namaa erguu barbaadan koppii gootanii viidiyoo keessan jala galchitanii namaa erguu ni barbaaddu. Asirratti koppii mallattoo akka sanduuqaa jirtu kana koppii gochuu dandeessanii. Haala kanaan isii gala loogoon isaa illee kun gubbaa kanatti naagalee jira. Neetwoorkiin na jala harkisaara. Akkasumas dikshiinii ka jiru kana asirra qalamii ka arfeessaarra jiru kana diskiripshinii YouTube yookaan waan barreessuu barbaadan asirratti qubee kuma takka nuu eeyyama. Asirratti barnoota YouTubeetiif yookaan waan barsiisuu barbaadan yookiin immoo barnoota appilikeeshinii adda addaa yoo barsiisuu barbaadan asirratti yoo appilikeeshinii adda addaa barsiisuu yoo barbaadan barnoota appilikeeshinii ittanii barsiisuu yoo hadiisa adda addaa yookiin muuziqaa adda addaa gadhiisuu barbaadan asirratti waan barbaadan jechuudha. Waan dalaguu deemtan sana YouTube keessan gubbaarratti waan dalaguu barbaadan sana asirratti galchitu sin jedha. Barnoota YouTube yoo ta'e barnoota YouTube adda addaa asirraa argattu. Barnoota Gmail yookiin barnoota siitingii adda addaa ta'e siitingii adda addaa ittanii jechoota hanga qubee kuma takkaa fayyadamuu dandeessu hanga barbaadan sin jedha. Daawwattoota keenya egaa hanga barbaadan fayyadamtanii kaatanii asirratti seef ka jettu ni jirti. An waan isin agarsiisuudhaaf chaanala kana waan hin banaa jiru ennaan tokkuma xiqqeessitu mangalchee isin qubee hanga kuma takkaa isin eeyyamaa waan irratti dubbachuu deemtan chaanala keessan gubbaarratti waan dubbachuu deemtan sana dikshiin kan jedhu qalamii kaa tuqxanii qalamii mallattoo qalamii kaa tuqxanii achirra galchuu dandeessu isiniin jedha YouTube banachuudhaaf daawwattoota keenya. Akkasumallee jarri kun lacheen banaa ta'uu qaba isiniin jedha. Jarri kun lacheen bantanii lafa kaa'uu qabdan isiniin jedha daawwattoota keenya. Haala kanaan barreessitanii eega fixxanii daawwattoota keenya akkasumas dudduubatti ni deebitu asirratti chaanala YouTube banachuun gabaabuma isiniin jedha daawwattoota keenya. Akkasumas eega bantanii kaatanii daawwattoota keenya asirratti maal gootu asirratti waa takka gadhiifnee hin qabnu. Viidiyoo irra gadhiifnee hin qabnu. Playlist ni qaba kun asirratti channel jedha. About ni qaba. About linkiidha. Kun linkii amman tana uummanne kan YouTube nu kenne YouTube kun asirratti gabaabsee kan jira www.youtube.com jira. Asirratti kan ofii keessanii barreeffattan linkii isin akka taa'uudha asirratti maqaa keessanii awwala barreeffattan ni jira maqaa YouTube jechuudha. Linkii gabaafatanii barreeffattan asii ni jira. Akkasitti fidees ni baasa. Viidiyoo gadhiiftanii verify gochuudhaaf yookiin immoo channel kana verify fi gochuudhaaf daawwattoota keenya gabaabumatti asirratti create kan jettu ni jirti. Create ni tuqxu. Channel YouTube akkasumas daawwattoota keenya haala kanaan banama amma viidiyoo isitti dheeratee jira isiniin jedha daawwattoota keenya. YouTube ammaan tana banneef hin dheeraa jechuudha. Viidiyoo qopheeffattanii qabaachuu qaba. Verify gochuudhaaf viidiyoo qopheeffattanii qabaachuu qaba daawwattoota keenya. Akkasumas immoo arranta daqiiqaan waa sitti dheeratee jiru ennaan verify fi akkaataatti godhanii akkaataa viidiyoo itti maxxansanuu karaa sirrii ta'een guyyaa boriin isinii qabadhee dhufa daawwattoota keenya. Chaanala YouTube Gmail YouTubeetiin maqaa YouTubeetii fi handalii isaa waa hundallee haala kanaan viidiyoo kaa daawwadhaatti sirreeffadhaa warreen sirreeffatin isiniin jedha daawwattoota keenya. Akkasumas immoo daawwattoota keenya verify gochuudhaa fi barnoota guyyaa biraa qabadhee isinii dhufa. Barnoonni keenya har'aa asumatti dhaabbata daawwattoota keenya hanga barnoota dabalataatti walitti deemnutti nagaan naaturaa isiniin jedha. Chaanala kana warri hin beekne subscribe godhaatii ol ka jettu gubbaa qabachuu hin irraanfatinaa. Warri immoo maatii keenya taatan like share gochuu nu gargaaraa isiniin jedha. Hanga walitti deemnutti nagaan naaturaa.